Welcome to Great Team Biology Unit 2 Part 2. So har'aan tana boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaa jalqabna. So har'a irraa eegallu kanarraa jechuudha. Okay. So osoo karaa barnoota keenyatti wal jiinseeniin duratti laayikii fi sabiskiraayib sheera kan dagannu jecha karaa barnoota keenyaa hojjetti seenna. So when we start from higher plants orgaanizimoota keessattuu biqiloota jechuudha. Dameewwan lamaan kanatti irree ilaaluu dandeenya jechuudha. Anjiospermii fi jimnospermii jennee jechuudha. Jimnospermii saalnan filaawur pilaantis biqiloota daraaraa maleeyyii yoo ta'u, anjiospermii immoo biqiloota daraaraati jechuudha. So let us start from gymnosperm. Look, gymnosperms are a typical plants which having well developed root, stem and leaf. Biqiloota olaanoo hidda jirmaa fi baala if dandee qaban jechuudha. Akkasumas but they have no flowers. Garuu flowers hin qaban jechuudha. Bukkeen kun bukkeen gymnospermii kun flowers hin qaban jechuudha. And also they have a vascular tissue. Tissue vascular ni qabu jechuudha biqiloonni kuni. Akkasumas they reproductive organ is corn. Bakka filaaworiidha jechuudha. Instead of flowers. Bakka filaaworiidha. Maal qabanii kooniidha wal horuu jechuudha biqiloonni kun. And also the seeds produced in their corn are without cover. That means known as naked seed. Firiin koonii isaanii keessatti isaan tolchan. Uumaan kun haguuggii hin qabu. Haguuggii hin qabu jechuudha. Firuutii hin qabu jechuudha. Firuutii keessatti osoo hin taane dirreetti guddatanii jechuudha. Inni kanaafuu maal jedhama naked seed jedhamee yaamamaa jechuudha. Firiin isaanii naked seedidha. Dirree tetteessee waan ta'eef. Okay. Kana jechuudha garaagarummaan isaaniiti. Inni itti aanu lammaffaan flowering plant yoo kolaalu taate flowering plant is known as angiosperm. Biqiloonni daraaraadhaa kun angiosperm jedhanii beekamanii. Similar to gymnosperm they are vascular. Akkuma biqiloota gymnospermiidha isaanis tissue vascular ni qaban jechuudha. Kana jechuun maal xylem fi phloem jechuudha. Xylem and phloem. Phloemii ni qaban jechuudha. Xylemiin gaa hidda keessatti bishaan ol baasuudhaan beekama. Phloemiin immoo nyaata tolfame booda baala keessaa karaa jiru qaamota baalaa karaa qaamota biqiloota gaduu geejjibuudhaan beekama jechuudha. So and also similar to gymnosperm they have developed root and stem and leaf. Akkuma garee gymnospermoota biqiloonni daraaraadhaa kunis hidda jirmaa fi baala qabu jechuudha. Akkasumas but unlike gymnosperm malee they have flowers. Flowers baasan jechuudha. And produce seeds within the fruit. Biqiloonni daraaraadhaa wal horanii daraaraa baasuudhaaf wal qabatee akkasumas firiin isaan tolchanillee maal firii akkamii? Firii firuutii keessatti golga qola keessatti haguugamtee jirtuutu irraa tolfamaa jechuudha biqiloota daraaraa kanarraa. And also they are the most successful plants. Biqiloota baay'ee successful ta'an yookaan immoo biqiloota baay'ee mo'atoo ta'an kan bakka hedduutti argamuudhaan beekaman jechuudha. Gymnospermii caalaa biqiloonni successful ta'ee jiraatu maali? Kanaa jechuudha. Successful kun biqiloota daraaraa kanaa jechuudha. So garaagarummaan jara lamaan kana daraaraa baasuu dhabuu akkasumas firiin isaanii dirree jiraachuu fi jiraachuu dhabuudha jechuudha. Kana waan hin ta'in caasan biraa hundi wal fakkaataa jechuudha jara biqiloota lamaan kana. So kun immoo caaseffama biqilootaati. Fakkeenya biqilli kun jechuudha. Biqilli pilaantiin kun jechuudha. Non vascular
vascular jennee karaa tissue vascularii qabaachuu dhabuutiin yoo adda qoon taate bifa kanaan kana fakkaata jechuudha. Biqiloonni tissue vascularii hin qabne non vascular jennu kun biraafaayitiidha. Moosasii fi liverwortiif jalaa qabaata. Tissue vascularii immoo bakka lamatti qooduu dandeenya. Seed bearing and non seed bearing and seed bearing jennee kan firii baasuu fi kan firii hin baafne jennee bakka lamatti itti qooduu dandeenya jechuudha. So non seed bearing gaafa farnasiifaadha. Fakkeenya non seed bearingidha. Farnasiin fakkeenya biqiloota firii hin baafneeti. Biqiloonni firii baasan kana bakka lama qooduu dandeenya. Look akkuma dubbattee amma barannee jirrutti seed bearingiin kun biqiloonni firii baasuu danda'an kun bakka lama qoodama gimnospermii fi angiospermiidha jechuudha. Neekdi seed biqiloota siidiin isaanii firiin isaanii dirree tetteessuu fi akkasumas biqiloota firiin isaanii qola keessa tetteessuu jechuudha. Yeroo lamaan kun bifa kanaan adda baafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkii fitaawaa sirriitti ilaaluu dandeessan jechuudha. Inni itti aanu 2.3 structure and function of plants parts of plants yoo caasaa fi dalagaalee biqilootaati qaama biqilootaati kan laallu. So let's start from this place. Asirraa jalqabna. The external structure of typical angiosperms have two major systems. Sirni caasaan alaa qaama biqiloota angiospermootaa kun bakka gurguddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Qaamota isaaniiti. Maaliif maal jennee shoot system and root system jennee jechuudha. Shoot system and root system. Fakkeenyaaf bakki tun biyyee yoo taate biqilli tokko ni magara jechuudha. Biqilli kun ajjalatti immoo hidda qaba. Ajjalaa hidda qaba jechuudha. Biqilli biyyee olii kun jirma dabalatee baala fi dameen shoot systemidha jechuudha. Inni kun immoo root systemidha jechuudha. Inni kan jalaa kun root systemidha. Sirna hiddaati. Root kana jechuudha. Mee caasawwan isaanii tokko naa laallu. The plant part usually found above the ground. Sirni shoot systemidha kun yeroo hunda lafaa olitti kan jiru jechuudha. Biyyee keessaa ol ba'ee qilleensa irra atmosfeera kan jiru kana qaama biqilootaa kana maal jennaan shoot system jennee yaamna jechuudha. Maal fa'aa hammata? Steam. Jirma ni hammata. Akkasumas jirmi kun maal fayyada biqiloota provide support and transportation. Akka qaxjee biqilli kun dhaabbatee if danda'uuf fayyada jechuudha. Akkasumas dameewwan jirmaa baala qaama foosentesiif keessa gaggeeffamtu. Qaama irra caalatti foosentesiin keessa gaggeeffamtu jechuudha. Baalli barsii fi filaaworii akkasumas firuutiif ka'e ofirraa qabaata jechuudha. Shoot systemiin kun. Okay. The last two organs may be missing depending on the reproductive stage of the plants. Inni kun filaaworii fi firuutiin kun lamaan kun jechuudha kan inni masirratti ba'an. Qabaachuu ni danda'a, dhabuus ni danda'a jechuudha biqiloonni. Maalirratti hundaa'ame isteejii wal hormaataa biqilootaa irratti hundaa'ame dhabuus ni danda'a biqilli qabaachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf biqiloonni filaaworii fi firuutii qaban angiospermiidha jechuudha. Gimnospermiin hin qabu. Tanaaf jechuudha kan istaatimentiin tun teesse. Okay. Kara sirna hiddatti aana. Kara root systemidha kana. Look. The root system is a part of the plant which usually grows downward in the ground. Caasaa biqilootaa yookaan qaama biqilootaa kan biyyee keessatti gatoo dagaagoo jechuudha. Hiddi biqilootaa root system jechuudhaan beekama. Yoo muka ta'e inni kun kan biyyee keessaa kun caasaan hiddaa kun root system yookaan sirna hiddaa jaamee yaamaa jechuudha. So function dalagaaleen hiddaa maali? Haalaan lume. The functions attach the plant to the ground. Lafa gubbaatti biqiloota gixxim godhee qabcam godhee akkan kufne taasisuu. Akkasumas involve the absorption of water and minerals. Akkasumas dalagaan dabalataa kan hiddaa maali?
bishaanii fi albuudota lafa keessaa guuree karaa qaama biqilootaa keessattuu karaa baalaa geessudha jechuudha. So it include the primary and or taproot. Biqilli kun hiddi kun primary or taproot jedhamee beekama. Akkasumas lateral or branch root jedhamee beekama jechuudha. Maaliif gosoota hiddaatu kun amma caasaa qaama biqiloota primary or taproot jechuun kan jalqabaaf hidda jalqabaaf bahu dheeraa hidda dheeraa kan damee xiqqoo xiqqoo qabu jechuudha. Primary or taproot jedhama. Lateral or branch root jechuun immoo damee biqiloota hidda damee qabu jechuudha. Root hair jechuun immoo baay'ee hidda qal'aa kan akka mataa rifeensatti qal'aa ta'e kan seelota irraa ijaaramu jechuudha. Root cap jechuun immoo bakka inni irraa itti wal horu jechuudha. So roots are distinguished from an underground stem. Hiddi tokko jirma lafa keessaatiin kan inni adda bahu it does not bear either leaf or bud. Baalas hin baasu munnee yookaan immoo kichuu bakka baala garaagaraa irraa baasus hin qabaatu jechuudha. Hiddi sun jirma lafa keessa jiru kan adda bayinu kana jechuudha. Maaliif jirmi lafa keessa jiru baalas baasuu danda'a yookaan immoo barsii qabaachuu danda'a jechuudha. Barsi jechuun bakka mukni irraa baalli yookaan mukni irraa tole meeru jechuudha. Bakka jirmi irraatti meeru jechuudha. Kana ni qabaataa jechuudha. Underground stem jirmi lafa keessa jiru. Garuu ruutiin kan isa kanaan addatti bahu baalas hin qabu yookaan hin baasu akkasumas barsii hin qabu jechuudha. So kana caasaan baalaa kan maaliif kun caasaa baalaatti fakkeenyaaf akkatti isin baase asirratti. Root system jechuun kana qaama biqilootaa kan lafaa oliiti. Root system jechuun immoo kanaatti root systemiin. Bifa kanaan akkatti isin baase jechuudha. Fakkii tan sirriitti ilaalaa kitaaba isin irratti. Okay, jalqaba karaa wanni ilaalaanu leaf. It is a broad flattened and green part of the plants. Leafin kun caasaa baalaa kan broad flattened fi green part kan halluu magariisa qabu ta'uu isaati jechuudha qaama biqilootaa keessa. It is a main food making organ of a green plants. Bakka biqiloota magariisaa keessatti nyaanni itti qophaa'u bakki photosynthesis itti qophaa'u jechuudha. Baalli. So haala hallumee caasawwan ala baala biqilootaa kana. The external structure of typical leaf consists of petiole. Petiole qabaata. Yookaan leaf stalk kan jedhamuu dandeenya. Joins the leaf of the stem. Baala jirmarra jiran walqunnamsiisuudhaan beekamti jechuudha. Akkasumas laaminaan ni jirti yookaan immoo bilee diinnaanii broadest part dhesiini midiriibii jira. Marginii jira jechuudha. Border of the leaf. Akkasumas veenii jira. Ujummoolee transport of food and water jechuudha. Akkasumas beezii jira jechuudha. Caasaan haala kanaan adda isinii baasa. Asirratti sirriitti adda baasuu qabdanii. Midiriibii jennu kana veenii jennu asii. Beeziin asii peetiyooliin kana jechuudha. Muka baala kana qabbaatee dhaabbatu kana liif apeksii fiixee baalaati. Marjiniin jechuun asii gaa'ii. Laaminaanis ta'ennu asii waan caasaa asirraa akkasii dhufu kana jechuudha. So caasaan baalaa kana jechuudha. So lamina is the broadest part which is flat, wide and commonly thin. Kan qalloo taate tan baxxee taatee fi tan bal'oo taate jechuudha. Paartiin laaminaa jedhamtu biqiloota keessatti baala biqilootaa keessatti. It provide large surface area. Bakka bal'aa akka argatu taasisa baalli which enables leaves to collect light. Akka ifa aduudhaa kana baalli sassaabuu danda'utti surface area guddisuudhaan biqiloonni akka sirriitti ifa aduu gahaa sassaabuu danda'u kan taasiftu jechuudha paartii baalaa keessaa. Its thinness creates short distance for gas exchange through the stomata. Qal'attii argamuun isii laatuun distaansiin gas exchange yookaan jijjiirama qilleensatiif
jijjiirama qilleensatiif gaggeeffamu kan istomataa keessa gaggeeffamu kun akka salphatti wal jijjiiru ta'uudhaaf barbaachisaa gargaaraa jechuudha. Qal'aa ta'uun isaa kun laaminaan kun. Akkasumas paartiin itti aantu maali? Midiriib. Bakka midiriib jennutu ilaallachuudha. Caasaa baalaa keessaa. It is harder and contains vein. Jabaa ta'uudha wajjin akkasumas veenii qabachuudha. Veeselsii geejjibaaf ooltu jechuudha. Ujummoolee geejjibaaf ooltu veens jechuudha. Isiin tun maal keessaa qabdi? It lives as well as supportive tissue with a hard cell wall. Tissue gargaartuu akkasumas cecha seelitti wajji. Cecha seelitti keessa kan argamtu ta'uu isii jechuudha midiriibiin tun. So the main vein and consists of vascular tissue. Veenii jalqabaa guddaa kan ta'e akkasumas vascular tissue kan of keessaa qabu jechuudha midiriibiin. So look asirratti leaf of different plants show difference in absence or presence of petiole. Baalli biqiloota garaagarummaa agarsiisan. Maalirratti hundaa'anii dhabuu fi qabaachuu petiole irratti hundaa'e akkasumas gosoota sheeppii yookaan boca biqiloota boca baala biqiloota irratti hundaa'e. Variation in leaf margin keessattuu xarafa fiixee biqiloota irratti baala biqiloota irratti garaagarummaa jiru irratti hundaa'e. Akkasumas beezii biqiloota irratti akkasumas tippii biqiloota irratti baala irratti hundaa'e garaagarummaa isaanii arguu dandeenya jechuudha. And also arrangement of veins akkaataa ijaaraminsa veenota isaanii ijaaraminsa veenota isaanii irratti hundaa'e garaagarummaa isaanii kana akka isaan agarsiisan beekuu danda'uu qabna jechuudha. So there are basically two types of roots. Gosoota baalaa gosoota hiddaa meeqa jira lamaatu jira jechuudha. Taproot fi fibrous rootitu jira. Taprootiin kun akkami? Taprootiin kun consists of one large and primary vertical root. Hidda jabaa tokko hidda furdaa jabaa tokko kan lafa keessa gadi lixu tokko qaba. So primary vertical root kan lafa gadi deemu kan kara lafaa gadi deemu osoo gamaa gamanan maqin directly kara verticalitiin lafatti kadoo hidda lafatti lixu jechuudha. It has very few lateral roots. Lateral root jechuun damee baalaatti damee hiddaa xiqqisoo waa'ee muraasa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. That develop and grow from the main root. Main root irraa kan baba'u damee xiqqoo qaqqabaa jechuudha. Maaliin beekamaa taprootiin kun penetrating deep into the soil. Lafa keessa gadi fageenyaan gadoo lixuudhaan beekamaa jechuudha. Hidda biqilootaa kan lafa keessa gadoo qotusan jechuudha. Provide stability. Look, provide stability or control and absorb water located deep in the ground. Biqiloota kana qacam godhee akka isa hin kufne taasisuu akkasumas lafa gadi fagoo keessa fageenya keessa deemee jechuudha lafa tana meetira meeqa gadoo deemee bishaan biqilootaa fuudhaa jechuudha taprootiin kun. So the tape root system is feature of dicot plants. Gosa biqilootaa keessaa biqiloota kotileedonii lameetu hidda akkanaa kana qabaachuu. Hidda akkanaa kana qabaachuudhaan beekama jechuudha. So inni itti aanu fibrous rootidha. Gosoota hiddaa keessaa fibrous root kan nu kana jechuudha. It is usually formed by thin, moderately branching root growing from stems. Qaqallaa kan ta'e kan dameewwan garaagaraa bakka itti irraa meeruurraa uumatu jechuudha. There are more or less similar size and length. Dheerinaa fi saayizii walqixaa kan qabu ta'uu isaati. Maaliif fakkeenyaaf kun yoo biqiloota ta'e hiddi hedduu wal fakkaataan kan hammaa walqixaa bakka sanatti bukkaara ta'e hiddi dangashee jechuudha. Hidda hurraa kan walirra hin jirre heddummaatee tokko ta'e akka waan mataa namaatitti heddummaatee hiddi tun furaa'ee deemu ta'e jechuudha. Takka tokkichi irra guddaan ta'in jechuudha. Kan hammaa walqixa ta'e hidda shonshoraa jechuudha. Hidda gasharamaa fibrous root jechuun kana jechuudha. So in grasses they are developed as consists of fine hair like roots that spread out from the base of the stem. Base irraa
beezii jirmaatirraa yeroo ka'u hidda bukkaara jechuudha. Kan walqixaa hedduu kate hidda boffee akkasii kan qabu kan jitu fakkeenyaaf citaa hidda citaadhaa kudhan taatee bifa kanaatiin deema jechuudha walqixa hammaa walqixa bukkaara jechuudha. Tokko jabaa keessaa akka gadoo deemu hin qaban jechuudha hidda kana. So it is very difficult, efficient for absorbing water and minerals close to the soil. Soil surface irraa yookaan immoo lafa dirree lafaa kan gubbarraa bishaanii fi albuudota garaagaraa guuruudhaan beekamaa jechuudha hiddi kanaa. Lafa keessa gadoon lixu immoo gamaa gamana deemetti biqiloota irraa bishaan jala gad naqame. Bishaan karaa roobatiin argame. Bishaan immoo karaa jallisiitiin jala laafame dirruma gubbaa kanarraa jachii kana gubbarraa fuudhee biqiloota geessaa jechuudha. Jachii keessa gadoo lixuu waan hin dandeenyeef. So it create a thick network of root. Networkii hiddaa furdaa uuma jechuudha haala kanaan. That are good at holding soil together. Baala biqiloota kana akka biyyeen biqiloota kana jalaa hin haramne hidda taasisuu jechuudha kun. Inni protect soil erosion. Haramii biyyeedhaa kan ittisuu jechuudha kun. Okay. Fibrous roots are feature of monocot plants. Fibrous rootiin gosoota monocot plant yookaan immoo biqiloota kotileedanii tokkeetu amala hidda fibrous rootii kana qabaataa jechuudha. Okay. Kana kunis kan amma teepruutiin amma oli barachaa dhufne isa kana jechuudha. Look amala inni kun asii kun guddaa gadoo damee xiqqishoo qaba jechuudha. Damee hiddaa xiqqishoo qaba. Hidda jabaa jechuudha. Kun immoo fibrous rootii jennee saniiti. Hidda wal fakkaatu jechuudha qaamaan. Laal. Wal fakkaataadha. Kamtu irra guddamee keessa hiriyaadhaa jechuudha hidda kun. Hidda gasharamaa mataa namaa fakkaatu. Kan fibrous rootii hiddi isaa kun hidda kun maaliif amalli hidda kana lafa keessa gadoo lixuun tolu. Eessirraa fuudhaaf baalaa fi bishaanii fi albuudota dirra bishaan gubbaa osoo gadi hin fagaannetti. Inni kun immoo meetira meeqa gadoo deemeti lafa keessaa bishaan fidaa jechuudha. Teepruutiin kun. Kana malli isaa. Kun immoo gadi siqu naannoo lafaa dirra lafaa kanarraa maal fidaaf albuudota fidaaf. Kun immoo lafarraa osoo hin ta'in gadoo qotee qoteet hidda bishaan lafa keessaa kan fuudhee biqiloota geessaa jechuudha. So kana fakkaata. So har'aaf nuuf ga'a akka yeroo biraa sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaatti.